Ilaame, ergaa koo kanarraa yoo waa baratte nama jaallattuuf sheer godhe. Gareen taphataa kubbaa miilaa tokko taphaaf dirree seenee. Akkuma dirree seeneen kubbaayyootti galte. Kubbaan natti galte jedhee abdii kutee taphan laafu. Sirumayyuu isa duraa caala jaalchisee taphata. Sababni isaa maaliif beektaa? Yookiif jara caalee argamuuf yookiin jaraan qixxaachuuf jecha. Yoo dhumallee jarraa goolii galchuu daqiiqaa 90 keessatti dhabe. Daqiiqaa dabalamte gubbaattan galcha jedhaa abdiin kutatu. Yoo dhumallee guyyaa sana mo'achuu dadhabee mo'atamee gale. Tapha dhufuttan mo'achuu danda'a jedhee abdii isaa tapha dhufurra keewwata. Argitee? Dirree wal'aansoo jireenyaa keessattis akkasi. Kufaa ka'aa dhabaa argachaati. Mo'achuu caala mo'atamuu yoo dirree wal'aansoo keetii irratti baay'ate. Abdii kuttee dirree kee irraan dhabamin. Akkuma taphataa sana isarra wal'aansoo naan qabu guyyaa tokko mo'achuu hin danda'a jedhii sammuu kee amansiisi. Yoomuu dirree kee irraan dhabamin. Carraa dirree siif kennamees of jalan dabarsin. Jabaadhu.